Achi buuteen kee dhabame akkamila bakarwaare Hacee hundee ilma Oromoo wal jaalacha wal dhanaare. Waxabajjii 22 bara 2020 jechuunis waggaa tokko har'aa weellisaan qabsaan Haacaaluu Hundeessaa OMN wajjin gaafii fi deebii tolchuuf beellamni qabame. Odeeffannoon artist Haacaaluu Hundeessaa miidiyaa irratti dhiyaatuuf jettu tun jimaata himamtee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork wixata galgala nu eegaa jennaan ummanni Oromoo obsa dhabuun guyyaan tokko dheeratee itti mul'ate. Wixanis gahee laayivii feesbuukii qofaan gaafii fi deebiin kun namoota 25 dhiyaatuun daawwatame. Haacaaluun dhugaa seenaa fi haqa Oromoo osoo irraan risiin ittisin dabalin himuun rikardiin daawwattoota haaraan OMN irratti galmaa'e. Marree intarviyuu gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa boodas Oromoonni addunyaa mararra jiran kan biyya keessaa fi alaa ni gammadan. Gareen haasaan Haacaaluu Hundeessaa ittiin toleen keessumaa immoo kanneen inni qeeqa Minilik irratti dhiyeessan mufatan miidiyaalee idileef hawaasummaa irratti yaa'uun bo'anii boochisan. Haacaaluunis akka ajjeefamu ifatti labsan waamicha bal'aa karaa feesbuukii fi yuutuubiitiin tamsaasan. Sanyii mootii hanga waa'ee keenyaa maalan jiraa hanga jirra weellisuudhaan tokkummaa Oromoo kan cimse ilmi Oromoo qaaliin torban tokko booddee waxabajjii 29 magaalaa Finfinnee keessatti rasaasaan ajjeefame. Ganama barii gaafa gootichi Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame maatii fi lammiilee reeffa gooticha kanaa gaggeessuudhaaf manaa ba'an namoonni 200 ol ta'an guutuu Oromiyaa keessatti jumlaadhaan ajjeefamu. Jawaar Mohammediif Baqqalaa Garbaa dabalatee hayyoonni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaatti guuraman. Waajirri muummee OMN saamame gaazexeessitoonni miidichaas hedduun hidhamuun kaan immoo biyyarraa bahani. Duuti hidhaa fi dararriin Oromoo bakka aggootaaf turetti deebi'uu qofa osoo hin taane Oromoon qe'ee isaati irratti gochoota safuu hin eegganne arguuf dirqame. Kun hundinuu hata'e gaafa waxabajjii 29 waxabajjii 29 guyyaa abaaramaa Oromoon daguutti waraanamuun barbaraan dhiiga jiraatu. Kabaja artist Haacaaluu Hundeessaaf jecha kabaja maatii isaatiif jecha walumaa galatti immoo kabaja uummata Oromoof jecha OMN baranarraa eegale waxabajjiin 29 bara baraan guyyaa Haacaaluu jedhamee akka waamamu moggaasee jira. Shoor yookaan gahee mucaan kun qabsoo Oromoo keessa qabu barbaraa yaadachuuf waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluu Hundeessaa Oromoon biikee biyya alaa jirtan kabajuu qabdan akka miidiyaa Oromootti ammoo isa waliin jira. Egaa guyyaa kana jecha waxabajjii 29 OMN oduun qabu sagantaan akkasumas qophiileen adda addaa hundumtuu kan xiyyeeffatan gooticha Oromoo Haacaaluu Hundeessaa irratti ta'a wanti biraan darba. Jira jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo saa kanaaf qabnu isinitti himaa Anneemaa Umari. Ijoo keenya jalqabaatiin koreen eebba albama sadaffaa artistii Haacaaluu Hundeessaa eebbisuuf hundaa'e hoteela Iskaayilaayitiitti miidiyaaleef ibsa kenne. Koreen kun ibsa miidiyaadhaaf kenneen artistiin jaalatamaan artistii Haacaaluu Hundeessaa sirboota isaa garaagaraa osoo lubbuun jiru albamaaf hojjetee ture. Maatii fi hiriyoonni isaa walitti qabuudhaan guyyaa yaadannoo wareegamuu isaa waggaa tokkoffaa waliin wal qabsiisuun gaafa waxabajjii 21 bara 2013 uummata akka dhaqqabuuf murteessanii jiru jedhe. Albamni sadaffaan artistii Haacaaluu Hundeessaa mata duree maali mallisaa jedhuun kan qophaa'e ta'uunis beekamee jira.
Ijoo keenya itti aanu obbo Abdii Raggaasaa mana hidhaa Daalatti irraa erga gadi lakkifamanii booda humna addaa Oromiyaatiin butamuun isaanii dhagayame. Obbo Abdiin mana hidhaa Daalatti godina addaa naannawaa Finfinnee Sabbataatti kan argamu kan barteedhaan Daalatti jedhamee yaamamurraa hiikamanii maatii fi namoota isaan simachuuf dhaqan waliin mana hidhaa sanarraa tilmaamaan fageenya kiiloomeetira tokko erga deemanii booda miseensota humna addaa poolisii Oromiyaatiin qabamuun achi buuteen isaanii dhabamee jira. Qeerroon godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa ibsa waxabajjii 21 bara 2021 waboon filannoo sobaa gaggeeffamu ilaalchisuun baase hojiirra oolchuu himani. Hawaasni magaalaa Awwadaa wayita filannoon gaggeeffamaa turetti mana isaaniirraa bahuu diduun akkasuma daldaltoonni iddoo daldalaa cufachuudhaan filannoo sobaa wiixata dabre gaggeeffame irratti osoo hin hirmaatin hafu jiraattonni magaalaa Awwadaa OMN fi yaada kennaniin himanii jiru. Walitti bu'iinsa aanaa Cinaaksan keessatti deemaa jiruun guyyaa guyyaan namoonni nagaa araddoota garaagaraa irraa du'aa jiru. Hawaasni akka ja'anitti kan lola banee manguddootaa fi daa'imman fixaa jiru loltoota liyyuu haayilii naannoo Somaaleeti. Loltoonni kunneen meeshaalee gurguddaa hidhatanii uummata irratti dhukkaasaa jiraachuunis himamee jira. Baqattoonni Oromoo biyya Yemen magaalaa Adan keessa jiraatan rakkoo namoomaaf saaxilamaa jirraa jaani. Baqattoonni kunneen humna tikaa mootummaatiin waajjira UNHCR magaalaa Adan jiru dura humnaan kaafamuun nyaataa fi dhugaatii malee naannawa baharaa qubsiifamuun rakkataa jirraa jechuun OMN itti himanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin waraanni kaaba Naayijeeriyaa kan waggoota 12 dabraniif ture namoota 300,000 fi 50,000 galaafachuu gabaasni Aljaziiraa mul'ise. Warra lola kanaan lubbuu dhabe keessaa garri caalaan daa'imman waggaa 5 gadii ta'uu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii gabaasaa haaraa baaseen ibsee jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoon arraaf qindeeffanne kan hanga ammaatti daawwachaa turtan kana babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa istiidiyoo keenya hoorni irraa dabru keessatti isiniif dhiyaata. Ijoo dubbisuun isin faana tan turte Anna Imaa Umari gama ogummaa kaameraa fi gulaallii suursataatiin Toojii Muhammad na waliin ture. Horaa bulaa. Anatin fakkaane insene anatin fakkaane insene edakinu baane insene anatin fakkaane achi buuteen kee dhabame akka miila bakar waaree Aceh hundee ilma Oromoo wal jaalacha wal dhaqnaaree. Waxabajjii 22 bara 2020 jechuunis waggaa tokko har'aa weellisaan qabsaan Haacaaluu Hundeessaa OMN wajjin gaafii fi deebii tolchuuf beellamni qabame. Odeeffannoon aartist Haacaaluu Hundeessaa miidiyaa irratti dhiyaatuuf jettu tun jimaata himamtee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork wixata galgala nu eegaa jennaan uummanni Oromoo obsa dhabuun guyyaan tokko dheeratee itti mul'ate. Wiixanis gahee laayivii feesbuukii qofaan gaafii fi deebiin kun namoota 25 dhiyaatuun daawwatame. Haacaaluun dhugaa seenaa fi haqa Oromoo osoo irraa hin hir'isiin ittiin dabaliin himuun riikardiin daawwattoota haaraan OMN irratti galmaa'e. Marree intarvii gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa boodas Oromoonni addunyaa mararra jiran kan biyya keessaa fi alaa ni gammadan. Gareen haasaan Haacaaluu Hundeessaa ittiin toleen keessumaa immoo kanneen inni qeeqa minilik irratti dhiyeessan mufatan miidiyaalee idileef hawaasummaa irratti yaa'uun bo'anii boochisan. Haacaaluunis akka ajjeefamuu ifatti labsan waamicha bal'aa karaa feesbuukii fi yuutuubiitiin tamsaasan. Sanyii mootii hanga waa'ee keenyaa maalan jiraa hanga jirra weellisuudhaan tokkummaa Oromoo kan cimse
ilmi Oromoo qaaliin torban tokko booddee waxabajjii 29 magaalaa Finfinnee keessatti rasaasaan ajjeefame. Ganama barii gaafa gootichi Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame maatii fi lammiilee reeffa gooticha kanaa gaggeessuudhaaf manaa ba'an namoonni 200 ol ta'an guutuu Oromiyaa keessatti jumlaadhaan ajjeefamu. Jawaar Muhammadiif Baqqalaa Garbaa dabalatee hayyoonni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaatti guuraman. Waajirri muummee OMN saamame gaazixeessitoonni miidichaas hedduun hidhamuun kaan immoo biyyarraa bahani. Duuti hidhaa fi dararriin Oromoo bakka aggootaaf turetti deebi'uu qofa osoo hin taane Oromoon qe'ee isaatirratti gochoota safuu hin eegganne arguuf dirqame. Kun hundinuu hata'e gaafa waxabajjii 29 waxabajjii 29 guyyaa abaaramaa Oromoon daguutti waraanamuun barbaraan dhiiga jiraatu. Kabaja artist Haacaaluu Hundeessaaf jecha kabaja maatii isaatiif jecha walumaa galatti immoo kabaja uummata Oromoof jecha OMN baranarraa eegalee waxabajjiin 29 bara baraan guyyaa Haacaaluu jedhamee akka waamamu moggaasee jira. Shoora yookaan gahee mucaan kun qabsoo Oromoo keessa qabu barbaraan yaadachuuf waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluu Hundeessaa Oromoon biikee biyya alaa jirtan kabajuu qabdan. Akka miidiyaa Oromootti ammoo isa waliin jira. Egaa guyyaa kana jecha waxabajjii 29 OMN oduun qabu sagal.